Hawwi guyyaa har'aati hawwi guyyaa har'aati gammachuu akkanaa takkeetu argata isaa eebba qabu guyyaa kana gaya Waaqayyoo kaleessa lubbuu gumaachanii dagaachuun malee guyyaa kana fidanii. Galata isaaniitti akkamiin ibsa osoo lubbuu kiyyaa bariisii gumaache. Jaalalaan siif qabu akkamiin ibsa atuu numa beekta samaanatti usta. Guyyaa kana arguuf barii hawwaa ture har'aa ijaan argee gammachuu akkanaa sayoomna deebiti. Har'aa ijaan argee gammachuun akkanaa sayoomummaa anaafis deebiti. Jaalalaan siif qabu akkamiin ibsa atuu numa beekta dubbadhu yaa garraa jaalala keetitu keessaa koo itite kanaaf nafsi jittu labbaa galanii ta'anii. Isaa gammoojjii eeltiirra dubbadhu ol kaatee dubbadhu samaalee fi ustaa yaa Rabbi koo ati. Isaan jaaladhu nuuf jiddu galan sabaa kiyya jiddu sabaa filamidha akkam jiddu galu. Kuni waan hin taane harkaa fi afaan jiddu maaliif na seenta guyyaa tokko qacaafumaaf teessaa ati akkana waan haftu walaa kenna hunduu harkaa rabbi jirti. Xiyyaafte tuni jaalalaan siif qabu akkamiin ibsa atuu numa beekta dubbadhu yaa garraa. Hawwiin waa ture har'aa ijaan argee wayi bilisummaa yaa lammii xiyyaa bagaasiin gahee har'a. Isa hawwaa turte har'aa ijaan arguuf gammachuu isaanii akkamiin ibsatu. Isa hawwaa turte gammachuu isaanii akkamiin ibsatu. Dubbadhu yaa lafee dubbadhu yaa garaa hin callisinatti quuqaa saba keetii akkamiin ibsata. Siif jeetii hin firii muka nyaatee akkamitti gatataa wayi galata isaatii. Siif jeetii gammoojjii eelteera hundaa dandeetii bal'aa fi siif dhiiga isaatiif jaddee gammoojjii eelteera hundaa dandeetii. Isa siif beelee isa siif dheebate barcarraanis godhee ammallee gaaratti. Isa siif beelee isa siif dheebate ammas godhee hunoo carraa muka keessa. Jaalateen filanne inni balta gala sumaaf jedheeti yaa sabaa guddaa. Akkamitti gataa galataa isaa kana akkamiin ibsata gammachuu tanaa. Akkamitti gataa jaalalaa isaa tanaa akkamiin ibsata gammachuu har'aatii.